gatii maggaarrajaa biyya keessaa fi akkasuma kalaara yookiin bifa moodela isaa namoonni hundi isaa gatii na gaafattanii maaliif gatii dhoksita ani gatii yeroo hundaa ni hima garuu ammoo xumura irratti hima. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune oromoo kiyya guutuu jirra jirtu isiniin jedha amantiif kutaan osoo waliin qoodiini gaafilee namoota hedduuti. Maggaarrajaa yoo fakkeenyaaf kalaara tokkicha yookiin alwaana tokkicha agarsiisu sanuma qofa waan hojjetamu yookiin hojjadhu itti fakkaata. Kalaara filannoo abbaati yookiin alwaanni ka isin tan ka hojjetamuudha garuu maggaarrajaan akkam tahuu fi mitira isaa qofa isin beeksisuu fi waan har'a maggaarrajaa lama baaseef jecha ajaja xumure isin agarsiisa isa dahabii yookiin ammoo ka warqii kana majliisa kaleessa almuuniyeemidha walirratti kan bahe akkasuma mootuyyuu maggaarrajaa adii kana jechuudha meeshaa isaa guutuutu jira garuu an hundaa isin agarsiisa ammallee ajaja ni qaba gatii isaa ammoo tokko tokkoon inshallah isin agarsiisa hedduu waan dalageef jecha gatiin baay'ee na laalame wannan asirra jechuu hedduu namoonni hedduun jechuu maggaarrajaa kana tilmaama isaa baruu warri barbaadan qumatiin isaa mitira 3 fi wayiidha xiqqoo ni dabala jechuudha. Asirraa ammoo ka argitan kun roga 4 qabamanni roga tokkorraa jechuu waan amma isaan gabaa qabachuuf yookiin ammootuyyuu gabayaa ta'eef walitti siisan malee maggaarrajaan tokkichuyyuu roga tokkorraa mana jechuu roga tokkorraa roga tokko ni ga'a inshallah isin agarsiisaa danda'een kalarri yookiin alwaanni ka isin barbaadantu jira bifni zayituuna yookiin ammoo geeshonni jira yookiin bifni goommanaa ni jira akkasuma mootuyyuu bifni beejii isin jettaniin yookiin ammoo kireemii akkasuma namni tokko shirollee ni jira bifoota akkaataa hedduu waaman hundumaafuyyuu afaanuma hubattaniin illee hubadha inni kun baay'ee bareedaa tahee fi bareeda isa jedhan sani hedduu namatti tola baay'ee guddaadha sababni ammootuyyuu jechuu osoo baasnee manarra goone akkaan guddaa waan taheef jecha suuqa keessatti ani ka jiru kiyya feestaalaa waan kahameef jecha kam akka kiyyaa hojjetanii gabaan baay'ee ajajataa jirti meeshaaleen isaa kana hundaayyuu ni qaba jechuu ka waliin ajaje meeshaan masiin asitti argitan kana hundaayyuu ni qaba haada ittiin hidhanillee ni qaba akkasuma mootuyyuu ka keessa diran yookiin ka ittiin fannisanillee ni qaba ka qixxa ittiin hidhanii fi ka gamana hidhanillee ni qaba. Amma asirratti kaamiraadha malee kalariin kun jechuudha kalarii hedduu bareedaa turee fi akka jechuudha bifa akkamii isiniin jedha cuquliisallee miti azraqa jechuun faatiha illee miti gaamii gallee miti bakka hedduu bareeda jedhaniin san baay'ee namatti tola garuu viidiyoo irratti wanni hundiyyuu jechuudha gara dubbachuu fi ani akkasitti viidiyoon bakka guddaa gahee namoota kaameraa maal waan akkasii qabu miti bilbila ID jechuu bilbila fayyadamuun waan waraabuuf biizii taatee bilbilli yeroo tokko akkasuma namni nama waraabullee murteessaadha. Dukkanaa'ee malee maggaarrajaa baay'ee qashtii yookiin bareedaa wayii ka taheedha. Gatii isaa yeroo hedduu namni hedduun dhaga'uuf jarjartanii mee tokko isaatiin gatii isinitti hima 15,000 18,000 illee ni jira garuu ammootuyyuu isaa 18,000 isa maggaarrajaa gara nama 7 waan ajajeef jecha 15,000 fi 500 walirratti na ilaalanii na kennanii jechuudha namoota hedduu waan dalaysiisee fi kana jechuun kiyya nama 7 qofa osoo hin tahin nam 7 fi yeroo takka waan dalaysiisee fi bakka takka hodhanii waan na baasaniif isaa badarzanaatiin ka 18,000 jechuudha 15,000 illee yoo barbaadde ammootuyyuu achi gadi si hojjannaan jiranii ka 15,000 sunaan carqiin isaanatti hin tolle carqiin kun hedduu bareeda isa kanallee dalagee baasee jira. Obboleeyyan kiyyaaf jechuudha jalaa hiikee balleessuun feene meeshaa guutuu kanuma qaba namoonni qarshii kanaan bitachuu amma barbaadan jechuu keessattuu hiriyoota yoo qabaattan gurmooftanii akkasuma mootuyyuu yoo dhuftanii jettan gatiin hedduu laafaa isiniin jedha akkaataan itti isin ittiin dhuftan waatsaappii teelegiraama iimoo lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978157275 hunda isaatti argachuu dandeettanii namoonni ammoo kan hin qabne feesbuuk illee yuutuubuma kiyyaa jala umurazaan jedhee jira inni kun gubbaan dheerinni isaa mitira 3 wayi garaalleen akkasuma mitira 3 jechuun gurguddaa kana guutuu fudhata jechuudha haga maggaarrajaan 3 walitti dhaabatee jiru kana hagas gahaa jechuudha garuu gurguraaf waan taheef walitti dhaabanii kalarri ammoo kalara ufii feene jechuu ajajaan waan hodhamuuf ka asirra jiru kanaa miti ka isin filattan ka isin bitattan illee kanaa miti meeshaan itti diramu yookiin ittiin fannifamu isa kana ka wajjin bitamu walumaan deema namoonni ammoo dhiyoo fakkeenyaaf osoo magaalaa kana keessa taatanii manatti ufiif isinii galchan jechuudha dhufanii hedduu miidhagsanii fannisanii yookiin saamsanii jechuu barbaadeeti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee waa'ee majliisa irratti majliisa almuuniyeemii irratti namoonni tokko gatiin sibiratti ni qaala'aa kun gatiin himtu jettanii obsaa fi ammoo
tasgabbiidha yoo dhageeffattan gatii xumurarra ni hima sababbiin isaa jechuudha haati gatii osoo hin tahin ibsa meeshaa sanii waan barbaadduuf meeshaan daarektii hojjetamee waan kanamaa ta'ee bahuuf haati gatii ni beeyti meeshaa san qofa waan barbaadduuf namoonni baruu barbaadan ammoo obsaan gatii caqasaati xumura yookiin qixxetti jidduutti isiniif hima immoo ammoo tuyyuu jechuudha gatii yoo namni himu qaala'ee akkasii jettanii ka humna keessaniitu jira hundi keessanuu majlis almuuniyeemii ka ajachiifachuu barbaadan mirga keessan guutu boondedii ka barbaadan isboonjii ka barbaadan firaashalli ka barbaadan hundi filannoo keessanii dandeettii kenna irratti hundaa'a jechuudha malee dirqama argineef garuu laaluun jiraachuun isaa beekuun ittiin bohaaruun baay'ee gaariidha jedhee yaada jarjaruu osoo hin tahini kunoo mitira 3 irraayyuu haganatu hafa jechuudha maggaarajaa kan argitanii anuu kana qallaal kanan jaalanne majliisa kiyya waan fakkaatuuf hedduu jaaladhe inshallah ni bitaa gaafa bitee jedhe isin agarsiisaa fedhii rabbii tokkichaatiin isinin jedha surprise isin godha gabaabamatti jechuun wanni kiyya waan keessa waan taheef miidhagfachuun kiyya miidhagina keessa waan taheef oromoo kiyyaan isiniin miidhagee isiniin tola waan taheef hamileen kiyya isiniin kanaafi namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa wantoota akka algaallee algaan jechuudha akkaataa diizaayinaatiin akkaataa guddina naatiin algaanan haga ammaatitti hojjadhe baay'ee guddaadha mataan isaa mitira 2 kana jechuun algaan 150 yookiin ammoo mataa isaa wajjin komidiinoo qabatee 200 jechuudha baay'ee akkaan guddaa ka tahee fi miidhagaadha saniif xiqqoo gatiin hoddaduu mala baay'ee akka kiyyattan qaaliin jedhu maa jenna algaa biraallee waan argaa jiruuf namni hisaaba algaa abbaa 220 gatii saniin dalagaa jiranii kanaafi filannoo keessanii kachi gadi illee ni jira diizaayiniidha jechuudha murteessan maggaarrajas tahee algas tahee qumsaaxinii kontrool biffee yookiin ammoo biffee aayidillee akkasuma ammoo teebilii nyaataa kursii wajjin hundi isaa diizaayinii fi muka inni irraa hojjetamurra murtaaha ammoo filannoo keessanii waan humna keessanii dalaysiifachuudha namoonni tokko ammoo tuyyuu isin maallaqa nurraa fixuuf wanni isin hin goone hin jiru jettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni ilaalcha akkasii qabdan suni maali jettanii yoo nagaafattanii maallaqa meeshaa bitachuun maallaqa fixuu miti maallaqa qabachuudha dhugaa rabbii sitti hima miliyoona haga barbaadde yoo qabattee galtee yoo meeshaa hin qabaanne ofumaa si dhagaama si jibbisiisaa mana namaa laalte namni ati duraan baadiyyaatti beeytullee namni majliisa hin qabne hin jiru maggaarrajaa bareeda hin qabne hin jiru televiziyoona bareeda hin qabne hin jiru kana mee yaada biraa irra qabadhee isinii dhufa an dhugaa isiniif himuuf malee dirqama bitadha isiniin jechuu odoon tahini wan namni hundi meeshaa mana keessaa qaba jechuu rakkataan fedhe namni kontrool biffee mana ofii keessaa dhabeen jiru yoo agalli majliisaa fi argitanii soofaa dhabanii jedhan firaasha kana jechuu carqii 3 wajjin namni dhabeen jiru haadhaa intala bitaa haadhaa ilma bitaa firatu bitaa fi dhugama rabbii isinitti hima namni yeroo amma surprise ol godha namni mana isaanii miidhagfannee jiru osoo kiraallee galanii garuu isin warri ijaarattanii qabdan dirqama meeshaa bitachuun hagam ka jiraatu gammachuun kan kee meeshaa kan kee waan ta'eef jireenya keeti obboleettiitti yaa'amuutuyyuu kana fuudhee fi bifa dahabii kana jechuudha isiin ni beeyti kanaaf like subscribe share godhaa horaa bulaa fayyaan faayaa nagari